Bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u jecha kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtu hundi keessanuu akkam jirtan hordoftaa fi daawwattoota Qaroom Miidiyaa irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe isinitti hima. Oduu waliin kan isin faana turu ani Misraa Bayaanii jalqaba irratti hangafuutaan eegala. Itoophiyaan daandii baaburaa haaraa kallattii gara Galaana Diimaatiin geessu ijaaruuf karoorfachuu beeksifte. Ministeerri fayyaa lammiilee biyyattii miliyoona 24 ol dhibee busaarraa baraaruu ibseera. Paarlaamaan Jibuutii daangaa umrii kaadhimamaa pirezidaantii kaasuuf sagalee kenneetti jira. Egaa hordoftaa fi daawwattoota Qaroom Miidiyaa kunneen hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduu keenyaa isin dabarsa. Itoophiyaan daandii baaburaa haaraa kallattii gara Galaana Diimaatti geessu ijaaruuf karoorfachuu gabaafte. Korporeeshiniin baaburaa Itoophiyaa karoora sarara baaburaa dhimma istaandaardii qabu kan kaaba Itoophiyaa buufata doonii Galaana Diimaa Taajur Asabii fi Matsaawwati walii wal qunnamsiisu qopheessuu ifoomsuu isaa gaazexaan biyya keessaa tokko gabaaseera. Doolaara biliyoona 1.58 akka baasus himameera. Sanada kun immoo akka agarsiisutti daandiin baaburaa waldaa haaraa Gaboo Makkal jedhamurra dheerina kiiloomeetira 216 kan dheeratu yoo ta'u immoo duula guddaa mootummaan buufata galaana baaburaafis taasisaa ture xumuruus ibsameera. Sanadni kun immoo sarara baaburaa Itoophiyaa buufata doonii Tujjaar Asabii fi Matsaawwat waliin kan wal qunnamsiisu ta'us gaazexaan kun eeretti jira. Ministeerri fayyaa lammiilee biyyattii miliyoona 24 ol dhibee busaarraa baraaruu ibseera. Ministeerri fayyaa bara kana hanga kurmaana tokkoffaa kanatti lammiilee biyyattii dhibee busaa irraa akka baraaraman hir'isuufis hojjechaa jirus eereera. Kanaanis immoo namoonni gara miliyoona 24 ol ta'an immoo dhibee bookee busaa kana irraa hiddamanii akka baraaramanis taasisuu beekseera. Ministeerri fayyatti daariktara ittisaa to'annoo fi dhukkuboota kanaa kan turan Guddisaa Asaffaa akka dhaabbata Piraayis Itoophiyaatti himanitti weerara busaa dabalatee dhibeewwan daddarboo biroofis kurmaana kana keessatti hir'ataniiru jedhaniiru. Bu'aan kunis immoo kan argame sababbii qorichootaa fi meeshaalee ittisa dhibee busaa ga'aa ta'ee fi qindoominaan dhiyeessuun waan danda'ameedhas dabalatee ibsaniiru. Bara baajataa kanatti immoo saaphanaa bookee busaa gara miliyoona 13 ol dhibee busaa ittisuufis hawaasa dhaqqabsiisuu fayyadamaa keessaa hanga kurmaana tokkoffaatti immoo kanatti saaphanaan bookee busaa gara miliyoona 9 ol ta'an immoo hawaasa raabsamuu kan ibsan yoo ta'us ministeerichi kun akkasumallee aanaalee 105 keessatti keemikaala farra dhibee kanaa buusaa mana manatti biifamuu isaa gabaasaniiti jiru. Mallattoolee dhibee busaa ittisuufis gargaaran keessaa lamaan keemikaalaa fi biifuuf saaphanaa raabsuu namoonni gara miliyoona 24 bookee busaa kanaan akka irraa dandamatanis ibsaniiru. Taa'umsuma kanaan dhibee busaa kurmaana kana keessatti immoo yeroo wal fakkaatan bara darbeen wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbanta 42.1 kan hir'ate ta'us himaniiru. Garaagarummaa torbee torbaniin mul'atu keessaa dhibbanta 5 hanga 10tti hir'achaa jiraachuus ibsaniiru. Kanaanis wal qabatee dhaabbanni fayyaa addunyaa Itoophiyaan talaallii busaa R21 maatirikii M jedhamu kennuun eegaluun biyyoonni Afrikaa talaallii kan hojiirra oolchan 23ffaa ta'us ibsanitti jiru. Koolaa galaan Itoophiyaa yuuketti miidhaa saalaa geggeessuudhaan hidhame akka tasaa lakkifame ture to'atamuun himameera. Lammiin Itoophiyaa Yuunaayitid Kingdom keessatti dubartii ganna 14 irratti miidhaa saalaa raawwate jechuun hidhame akka tasaa lakkifamuun poolisiin adamsaa turuunis dilbata ganama qabamuun himameera. Lammiin Itoophiyaa kun koolaa galuun biyya UK keessa jiraatu Haddush Gabrasillaasee jedhamu keessaa umriin isaa 41 yoo ta'u immoo dubartii umrii 14 irratti miidhaa saalaa raawwate jechuun hidhaa ji'oota 12 itti murtaa'uunis tureera. Haa ta'u malee jimaata onkololeessa dogongoraan mana hidhaa Chelmsford jedhamu keessaa gallakkifamuun poolisootaan adeemfamaa turuun ibsameera. Qaamni seeraa eeruu hawaasa irraa poolisootaan dhaqqabameen hordofuudhaan London kaabaa iddoo Fishbeer Paarkii jedhamutti dilbata ganama qabamuun miidiyaan biyyichaa Sky News gabaaseera. Haddush erga gallakkifamee yeroo isaa London bahaa naannawa dirree Westham United fi mana dubbisaa dabalatee iddoo garaagaratti mul'achaa turus eerameera. Muummichi ministeerichaa United Kingdom Keir Starmer koolaa galaan kun gara Itoophiyaatti akka deebifamu himuun wanti akkanaa irra deebiin akka hin mul'annes ibsuu isaanis ni yaadatama. Dhaabbanni Suudii buufata Taajur bulchuuf waliigaltee mallatteessan. Dhaabbanni daldalaa Suudi Arabiyaa Red Sea Wingitas jedhamu buufata doonii Taajuraa waggoota 30
dhufan bulchuufis abbaan taayitaa buufata naannolee qaraxa irraa bilisa Jibuutii waliin waliigaltee mallatteessuu beeksisaniiru. Akka marsarii irratti odeeffannoo martaawaa egzibiishin gabaasetti waliigalteen kun immoo erga biyyoota lameen bitootessa bara 2025 dhimmoota sochii galaanaa fi loojistikii irratti waliigaltee taasisanii hordofee ta'us ibsameera. Gama biraan immoo waliigalteen kun kaayyoo tajaajila geejjibaa gama hundaan kaaba Jibuutii fi Itoophiyaa jidduu babal'isuufis waliinis wal yaada wal simuu irratti kan qubate ta'us ibsameera. Akkasumas immoo korporeeshinii baaburaa Itoophiyaa daandii baaburaa sararoota akka Taajur, Asabii fi Mastaawatii fi waliin wal qunnamsiisu ijaaruufis piroojeektii doolaara biliyoona 1.5 ifa gochuus ni yaadatama. Buufatawwan kunneen immoo naannolee kaaba Itoophiyaa kan jiran yoo ta'us immoo naannolee albuunni pootaashii fi keessaa bahuu fi dhaabbilee oomisha alatti erguufis kaayeffateen hojjetamus carraa harkisuu uumuus jedhameeti jira. Bara 2017 kan ijaarame buufanni doonii kun Taajur kaayyoon buufata bu'uuraalee misoomaa fi kaaba Jibuutii babal'isuu jalatti buufata doonii ijaaramas jedhameeti jira. Buufanni doonii kun immoo oomisha pootaashii Affaar keessaa baafamuu fi ala ergii horii dhaabbii Itoophiyaa kan keessummeessus jedhameera. Waliigalteen dhaabbata Saawud Arabiyaa wal tujjaar bulchuuf taasifame kun naannichatti buufata Taajur filatamaa taasisuufis akka ta'es gabaafameera. Waggoota 5 dhufan kanatti immoo humni fe'umsaa kuus buufaticha toonii miliyoona 500 gahan kan jedhame yoo ta'us immoo kunis immoo daldala ala Itoophiyaa meeshaa ta'us ibsameera. Dabalataanis gaheen Jibuutii daldala gaanfa Afrikaa keessatti qabdullee ni dabala jedhameeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu biyya alaatti sin dabarsa. Paarlaamaan Jibuutii daangaa umrii kaadhimamaa pirezidaantii kaasuuf sagalee kenne. Miseensaan mana maree biyyoolessaa 65 sagalee guutuun daangaa umrii heera mootummaatiin kaadhimamaa pirezidaantii ta'uufis kaa'amee akka kaafamu afyaa'iin paarlaamaa obbo Dilleet Mohammad beeksaniiru. Hanga ammatti heerri biyyatti namni umriin isaa waggaa 75 ol ta'e kamiyyuu pirezidaantii ta'uuf akka hin dorgomne dhorkee turus ibsameera. Filannoon pirezidaantii itti aanu eebila bara 2018 geggeeffamu beellamameera. Pirezidaantiin ammaa Ismaa'eel Omar Gullehee yeroo filannoo geggeeffamu umriin isaanii waggaa 78 ta'e bara 1999 irraa eegalee aangoo kan qaban yoo ta'u immoo yeroo ammaa marsaa 5ffaa walitti aansuu tajaajilaa jiraniitu jiru. Ministeerri hubannoo namtolchee biyya Albaanii ulfaa jedhamte. Albaaniyaan nama hubannoo namtolchee uumamtee ministeera taasisuun muuduudhaan addunyaarraa biyya jalqabaa ta'uunis ni yaadatama. Ministeerri hubannoo namtolchee Deelii jedhamtu kun immoo ijoollee dijitaalaa 83 ulfoo himameera. Ministeerri muummee biyyattii Idiraamaan malaamaltummaa qolachuuf jecha dubartii hubannoo namtolchee al-oomishamte kaabinee isaanii keessatti makuun dubbii ijoo ta'us ni yaadatama. Amma ijoollee dijitaalaa 83 yookaan immoo garaagartuu vartaawilii kunneen immoo yoo dhalatan miseensota paarlaamaa paartii sooshaalistaa fi ramadamus jedhameera. Garaagartummaan al kun immoo paarlaamaa hordofuudhaan seera baastonni marii yookaan immoo taatee isaanii jalaa darban kamiyyuu akka beeksisanis tajaajilaniiru. Idiraamaan kun akka ibsanitti ijoolleen dijitaalaa kun bara 2026 guutumatti hojiirra ni oolus jedhanitti jiru. Maatiin gaa'ila diigan mana murtii adurreef ji'a 3 kaffaltii akka raawwatamu murteessan. Maatiin tokko biyya Turkii keessa jiraatan yeroo gaa'ila isaanii addaan citu waliigaltee maatii addaa ta'es raawwatameera. Abbaan mana burgii jedhamu ji'a 3 keessatti 10,000 Turkish lirii fi akka kaffalamu murteesseera. Mallaqni kun immoo adurree lamaan isaan muunesii fi pankuu nyaata qorichaa fi kunuunsa isaaniif akka oolus jedhameera. Murtiin kunis immoo namoota hedduu dinqisiisee sababa isaas seerri biyyattii gargaarsa maatii oolmaan jedhamu hin murteeffamne jechuunis ibsameera. Haa ta'u malee waliigalteen kun fedhii fi itti gaafatamummaa maatii irratti hundaa'es jedhaniiti jiru. Abbaan adurree akka jedhetti immoo adurreen koo maatii kiyya turte ani isaan hin dhiisuu nyaataa fi kunuunsa isaaniif natu itti gaafatama jechuunis ibseera. Murtiin kun immoo namoota hedduu biratti fakkeenya gaarii fi dinqisiisaa ta'ee ilaalamaati jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffanne kana fakkaata. Oduu waliin kan isin faana ture ammas Raabayaanii qophiin afaan Qaroo Miidiyaa irraa itti fufu kan boqotiin galgala gaarii.